Lebari arguf karani bisani. Ya kam jirtan? Me sagalee ni jirti me sagalee tan mirkaneessa. Takka takka dhawa me ni jirti sagaleen. Bluetooth qaba. Qulqulluu taate me mirkaneessa. Okay. Ya bareedduudha sagaleen hayyee. Yoo bareeddu ta'uu baatte bluetooth irraa baasa jeeti. Sagaleen qabu kanaafin fayyadame naaf soota. Hayyee yoo ya akkam jirtan. Waa'ee Washington DC dubbanna. Oolmaa Washington DC dubbanna. Washington DC akkam ture. Maal milkii maal ture. Kaayyoon isaa maal ture. Bu'aan isaa maali. Maalirraa arganna waan jettuura dubbachuu qabna. Ta duraan dura Washington DC akka silaa barbaadamutti advertising godhamne announcement hin godhamne bifuma qabbanaawaa ta'een himame harkuma lafa jalaatiin himame jechuudha. Ta duraachu hiriira kalee kana jechuudha. Garuu hiriirri kalee kuni waan ajaa'iba isinitti ta'u sagaleen jirtu sagalee kalee iyyaatiin ture na cufamte qulqulluu miti sagalee okay eegaa bluetooth irraa baasa. Ammoo sagaleen jirti sagaleen tee jirti amma takka na obsaa qoya eesii kanan dhaamsa. Kan hayyee ammoo amma sagaleen jirti sagaleen tee ni jirti mi sagaleen biraatti dabalaati sagaleen qonni iyyine halee okay ya ni jira okay. Bu'aan Washington DC kaleessa hiriirri suni ani I know namni guddaan ni dhufa jedhee yaade garuu akkaan tilmaame ol ta'e jechuudha. Akkaan tilmaame ol ta'ee jira. Ta duraan dura hiriirri kuni bakki nuti itti qopheessine Washington DC silaa isin himuu barbaachisu magaalaa guddittii addunyaati jechuu dandeenya yookaan magaalaan guddittii Abdul Tololaa fa'aa achi jiranii na boodaaf warra boru dhufu. Hundaafuu nagaan galeen jira mee dura salaamtaan isin fuudha nagaan galeen jira warreen boru galus ni jira warri ganama kana deemes ni jira isinillee rabbi nagaan isin haa galchu. Kanaafu Washington DC jechuun magaalaa guddittii Ameerikaa yookaan magaalaa guddittii addunyaati jechuudha. Waan safaaxaan seena. Magaalaa tana akka dubbatamutti Oromoo waan takka asirra wanni nuti walitti himaa ture maal beeytanii? Lafti nuti jiraannu tun Ameerikaa jechuun biyya mirgi namaa hundi itti kabajamu. Biyya heeraa fi seeraan namni hundi bulu jechuudha. Namni hundi wal qixa asitti. Namni tokko waliin caalu. Anis hin caalu, atis nan caaltu. Oromoon Amaara hin caaltu, Amaari Tigireen caalu, Tigireen Guraageen caaltu, Guraageen Silxeen caaltu, Somaaleen caaltu. Ilmi namaa wal qixa asitti. Asitti namuu mirga wal qixa qaba garuu mirga kee atis if kabachiifta. Atilleen if kabachiifta jechuudha. Kanaafuu naannoo Washington DC san ummanni hedduun yoo xiqqaate nama 200 haga 300 galaa jedhama. Keessattuu warreen
warreen aadaawutti amanu yookaan warreen abiyyi deeggaru yookaan warra sirna nafxanyaa warri jedhamu kun baay'ee jiraa jedhaman if dhaadanillee immoo hawaasni Oromoo Washington DC jiru hawaasa xiqqaadha hawaasni Oromoo jiru xiqqaadha hagi jiru immoo haga firii qabu haga onnataadha haga waan dalagu beeku jechuudha maalirraa finji isiniin jee hiriira kana yeroo baanu yeroo duraatii miti yeroo hedduu baanee jirra Engadda gaafa Juhaar dhufus gaafa Juhaar as dhufee kaampeenii godhee waliin gahee bakka deemu jala deemanii arrabsaa turan waa meeqa godhaa turan DCtti goolabne ni yaadattanii ganama bakka takka baasifneeti galgala bakka biraa itti taphachaa oolleeti galgala charchii Protestaantii Oromootti godhannee jechuudha charchii Oromootti godhannee jechuudha waan san ni yaadattanii akkatti isaan sheeneessine jechuudha arraan tan ammoo if dura iyyan istii himxuunaa innaa yaallan nama godhu ni ilaallaa jaan jechuudha Well, it's okay, so rakomiti. Immo awani na tole mali wani achirratti hajjabe waanin arge yoo jiraate ilmoo xiqqoo daa'imarraa haga manguddoo namni dhufa. Immoo irra guddaan dargaggeessa qeerroo fi qarree hedduudha. Kale abdiinatti hore wanni kun maaliif jennaani ijoolleen amatuma ijoolluma ama 15 fi 22 jidduu jechuudha. Ijoollee hiriyaa ijoollee teenyaa jechuudha. Arraan tana nuti Oromoon ijoolleen teenya tuni Ameerikatti cinaan asit dhalattee cinaan asitti ijoollee Ibn biyya namaa keessa jiraannullee ilmaan keenya hegeree fuulduraatiif biyya ifiitiif gizee sabni isaanii yeroo sabni isaanii biyyattu qame hagam takka akka hadoodan hiriira kaleessan agartan jechuudha. Heddummina qeerroo fi qarree agartan jechuudha kale. خبرة مالي أمني خينيا أصلا تكو إبا إساني تنقولين تيك أواني تيك إبو تمانيتي إتيادني وردو هيريران باني هند هركج على دان مالف جنان رو بي خيسا دي ماجرت وان هاج آلو رق جفمته وان سبا خينيا رق جف ماجرو وان هدا أيوتا خينيا رق دي ماجر خانا لالو ران أمني خينيا أكنو تياني أولو فانجتشو Soga magala san ergadheene ganama gizee khaanu keessattu warreen state adda dhuftan state adda khalee haga dandeenyu maqaa dhoof yaalii goone Nebraska qofarraa yoo xiqqaatti nama 75 dhufe Minnesota xayyaara 3-4 guutee dhufte Chicago nakkasit dhufte Oregon ni dhufe Seattle ni dhufe Atlanta warri Atlanta warri Ohio kun waan achi dhalawaniif sa'a 5 drive godhanii dhufan jechuudha warri Texas irraa dhufe ni jira jechuudha hedduudha maqaa dheefitu hin danda'u Garu hundi keessanuu wanni nuti dalayne dhugaan isinin jaa Oromoon abdii jira yoo takka taane yoo hamilee walii dhayne wanni nuti hin dandeenye hin jiru jechuudha wanni nuti hin dandeenye hin jiru jechuudha kalee hoggaa hiriira Washington DC eegallu alaabaa Oromiyaa magaalaa san keessa mirmirsaa oolle karaa guddaa kana guutuu deemnee kiiloomeetira 12 deemnee jechuudha xiqqaate maayila 8 yookaan kiiloomeetira 12 deemnee jechuudha dhaadannoo sila akkuma agartanii karaa OMNtiin laayivii adda addaatiin akkuma agartanii state capital dhayne World Bankis dhayne VOA guddicha dhayne jirra achi hunda dhayne bakka hunda dhayne jechuudha so bu'aan asirra arganne maali tokkoffaa nuti Oromoon dhugaan isin fakkeenyaaf magaalaan sun yoo dhugaa isin hime Itoo Tiriskistiin achi jira Isaat achi jira Abbaay Miidiyaan achi jira Katigra achi jira Keelloon keenyas achuma jira garuu miidiyaa dila tokko jira magaalaa tana keessa miidiyaa dila tokko jira magaalaa DC jedhamtu tana keessa miidiyaa keessattu olola galgalaa ganama VOA illee dabalatee jechuudha VOA illee dabalatee warri galgalaa ganama ilmaan Oromoo cubbuu isaan hin qabne irra guuraa oolan irra tuulaa oolan lakkoo isan qabu magaalaa sana san qoma dhiibnee Oromoon ni jirraa jenneen jechuudha inni Kale alaabaa teenya mirmirsaa lafa san akkasi guune akkamitti yoo xarafa baatanii ilaaltan adoonoo kaameera irraa akka inni jiru beeku ilma namaa ijjite akkana ilaalteen fixu jechuudha. Takka namni Oromoon lafa irratti maaliif dhugaa isii jala dhaame aarii qabdi Oromoon aarii qabdi ilma kiyya na jala ajjeeftan jechaa jirti goota kiyya na jala hiitan jechaa jirti jechuudha. OMN laayivii dabraa ture warreen OMN tan kalee anilleen paarkii keessa dubbadheen jira hoggaa hayyootiin amantaa du'aayii godhan booda itti aanee anillee dabarseen jira warra biyyaatiif dhaamsa bareedaan dabarsee fi warreen yeroo hunda na gaafatan jechuudha. So kanaafuu hiriirri Washington DC bu'aa lamarra argan tokkoffaa Oromoon duune ni jirraa ololli keessan soba nuti immoo dhugaan onneerraa ifirra jirra jechuu agarsiifne magaalaa isaan itti boonan magaalaa isaan qottame magaalaa teenya maal gootan ugaa yeroo lammaffaatiif
magaalaa isaanii keessatti akka feenutti jinnii keessaa baasaa oolle jechuudha. Irratti dhiichifnee jechuudha isinii galee mirga saba keenyaatiif dubbannee mirga Jawaar Mohaammed akka hidharraa bahuuf dubbannee Haacaaluu jastasii isaatiif dubbannee qoma dhiibnee magaalaa san keessatti maaliif Ameerikaan nu hunda walqixa hundi keenya taaksii kafalla nu hunda walqixa namni wallaalummaadha namni magaalaan an jiru dhiisiiti takka Minneapolis dhiisiiti achi dheeyxee qe'ee isaanii irratti mirga kee falma maaliif jennaan bakka mootummaan addunyaa taa'utu achi bankiin addunyaa guddaan magaalaa san ta'a warreen VOA addunyaa guddaan achi ta'a koongresoonni achi ta'an senatoroonni achi ta'an pirezidaantiin Ameerikaa achi ta'a magaalaa san isinii galee soo kanaaf Oromoon dhugaan isiniin jaa abdiin ni jira yoo akkana xiqqoone yoo akkana jabaanne guyyaa duulli gabaa lagannaa guyyaa shanan isaanii dhume guyyaa takka jidduu ollee nuti asii beenzila isaanii irraa irrate san itti qicineef jechuudha laayivii ta'anii ilaalan jechuudha waan nuti asii isaaniif booyaa jirru waan nuti asii sagalee taa'aafii jirru as ta'anii achitti qabsoo isaan gaggeessaa jiran akka isaan Jawaar Mohammediif sagalee ta'an akka Jawaar Mohammed falmanii mootummaa kana harkaa baafatan isaaniif rabbi akka abdatee seene ummata keenyaaf qabsoo isaan itti jiran tana gaazatti qicineef jechuudha. Isinii galee soo kanaafuu Oromoon alaa fi keessaan yoo akkana tokkummaadhaan cimnee deemne yoo fuuldura deemne waan ija teenya waa arguu dandeenyu jechuudha. Soo kanaafuu abshir ni injifannaa irra aannaa garuu Haacaaluun mirga Haacaaluun dhabe jastasii Haacaaluun dhabe biratti kabiraa immoo osoo wanni hin jenne nuti immoo jara kana harkaa fudhachuu qabna. Tokkummaa yoo akkana deemne Abiy Ahmed harka inni kalee Nobel Peace itti fudhate harka inni የሰላም ሽልማት ጃኒ itti kannansan harki isaa dhiiga ta'uu Jarmanii irraa Ingilaand irraa Waashingtan DC irraa isinii galee addunyaa guutuurraa Oromoon arraan kana harka Abiy Ahmed harki Abiy Ahmed harka nagaa osoo hin taane harka dhiigaa ta'uu ragaa baaneef jira jechuudha. Harki isaa harka dhiigaa akka ta'e ragaa itti bahaa jirra jechuudha. Soo kanaafuu diraamaa isaan nama keenya irratti dalagaa jiran diraamaa isaan abjuu nugusummaa inni guutachuudhaaf takka Itoophiyaatti bataatan maarree jechaa kijiban ummata keenya irratti duula miidiyaa inni nurra gannaqaa oole Oromoo wahuma lama qabattee hiriiras gizee baatu osoo waliin dhabne isaan kalee amma diisitti bakka sadiitti wal adda bahanii wal dhabaa turan jechuudha. Hin jiranii nama xiqqaa hagi jiru wal dhaban jechuudha. Maaliif haqan qaban Oromoon haqa qabdi kanaaf tokkummaadhaan fagoo hundarraa dhuftee waliin deemte jechuudha. Soo kanaafuu warri biyyaalleen bakka takka intarneetii gadhiifamee jiran saha ammallee qabsoon teenya fuuldura deemuu qabdi. Hanga jastasiin Haacaaluu haga wanniin isaa bahu haga mootummaa kana hiddaan buqqaafnu baruu qaban. Ammaan booda Oromoon tuqamee abbaan fedhe nageen argatu irra deddeebina. Biiti sun Itoophiyaan ka jiraattu yoo Oromiyaan jiraatte qofa yoo Oromiyaan hin jiraanne without Oromiyaa there is no Ethiopia. Akka kalee iyyaa turre sanitti. Kanaaf Oromiyaa malee Itoophiyaan jiraattu hin jirtu ammaan booda. Ilma Oromoo ajjeesaa ilma Oromoo hidhaa ija Oromoo ajjeesaa ija Oromoo hidhaa Itoophiyaan jiraattu hin jirtu jechuudha. Abjuun isaanii akka dhadhaa baquu ta'a jechuudha. Soo kana haa baran diinaa fi firrinis sirriitti haa baru. Kanaafuu dhugaan isin ijaa Oromoo teenya hedduun boonsitanii warreen hiriira Waashingtan DC kalee dhuftan waan dandee ilmi namaa wama lama godhuu danda'an nuti diasporaan dhugaa isiniin yoo ifi sobne malee saba keenyaaf waniin sagalee taanuuf odoo sila arraan tana Itoophiyaa biitii jaansan biyya akka Saudi Arabiyaa gaaza qabaattu taate odoo sila dahaba qabaattee odoo sila sadaqaa Ameerikaa tanarraa eeggachuu baatte probably sagaleen teenya lafatti baddi bilaash iyyinaa jechuudha. Immoo biitii akka Itoophiyaa ta doolaara biliyeenaan asirraa taaksii nurraa guuramu kafalamuuf ta sadaqaa biyya addunyaa Awurooppaarraa Afrika Ameerikaarraa bakka adda addaarraa sadaqaa guurrattuuni sadaqaa guurrachaa immoo ummata keenya ajjeesuu hin dandeessu jechuutti himna jechuudha. Maaliif taaksii nurraa guuramu nuti taaksii asii kafallu taaksii nurraa guurameeni Ameerikaan Itoophiyaa qarshii biliyoonaan gargaartee doolaara gargaartee isaan immoo ummata keenya sanii cunqursan ittiin ajjeesan san noo jechaa ni jira jechuudha. Sagalee yoo taanellee haqa qabnaa sagaleen teenya lafan buutu jechuudha. Yoommoo Itoophiyaan biyya akka Saa'udii taate biyyeef dandeessee maallaqa isiitu asitti kuufattu Ameerika kuufattu maallaqni irra kutee ta sadaqaa takkan fudhanne yoo taate
probably interesting America maaliif waan waliin dalagataniif nu dhagahanta amma immoo isaan dirqii akka nu dhagahan goosif jechuudha so kanaaf Oromoon waan gaarii jirra haa jabaannu itti fufuu qaba qabsoon amma booda haga Jawaar Mohammad faan hidharraa bahanitti haga mirgi Oromoo deebuutti haga mootummaan nafxanyaa sirna nafxanyaa nurratti ijaaramuuf deemaa jira kana hiddaan buqqaafnutti Oromoon tokkummaadhaan alaa keessaan qabsoo tanarra hadhooytu gaggeessinee deemuun fuulduratti nurra jira jechuudha kana booda Oromoon amma booda haga isiin mataa ol qabattee deemtutti haga kabajaan itti godhamutti hanga if kabachiiftutti mirga ifii kabachiisaa deemuu qabdi karaa danda'amu hundaan Oromoon qabsoo bara haga ammaa biroo lama gootee bara akka ummatatti fakkeenyaaf ummata guddaa hammatee qabsoon isiin goote lama haga ammaa duula gabaa lagannaatii fi hiriira bahuu dhaabdee jirti duula gabaa lagannaati wanni isiin goote karaa cufu qabsoon tun meeqaa jira karaa adda addaatiin mootummaa kana kokkee isaa qabuu danda'a ummanni sini galee akkuma dheengadda jenne akkuma dheengadda Finfinnee keessa boo Oromoon tun yoo Finfinnuma tana beeleessitee dheebeessitee itti dukkaneessite karaa takka karaa insi ta'u jiru osoon jaalanne funya qurquritti Oromoo jiteessee dubbatti osoon jaalanne funya qurquru hayyoota keedhaa baaftee si wajjin tadaraaddartee jechuudha tuffii kun hundi ni deemu gaasan maal yoo agarsiifte yoo dhugaa ati qabdu duuda kiyyarra bobbahaa jirte yoo dhugaa san itti himte yoo agarsiifte wanni si wajjin dhaabbanneef hin jiru jechuudha kanaaf Oromoon biyya alaa jirru yeroo qabsoon biyya keessatti qoonnetti gaazatti qicinaaf ammas taraanta isaanii jechuudha akkana wal harkaa fuudhu qabna hiriirri kun cimee itti fufuu qaba biyya alaa Abiy Ahmad haga inni gurra keessaa uu jennee asmara galee ollaa Isaayyaas Afwerqiitti mana jaarratee galutti haga biyya san keessa ariinutti nuti sin gallochu manatti Oromoon hundi fitti himuu qabdi haga hayyoota keenya hidharraa baasutti tarkaanfiin itti aanu ilaa warra Finfinneetti dukkaneessuu dheebeessuu beeleessuu bakka waan biraan gootu huma takka jimaan takkan seenuuf itti fufa guyyaa sadii boqonnaa fudhatanii deebi'an ammallee karaa adda addaatiin tooftaa adda addaatiin ummata kana akka isaan harka kannan dheengadda laala mee isin numa dida beeytani oggaa isin rincichan oggaa isin diddan kaasii kun oggaa waa erguu dhaabe oggaa mootummaa Ameerikaa asii afaan qabde mootummaa Jarman mootummaa Ingilaand oggaa afaan qabde sadaqaan tun oggaa asiirraa murte ati biyya keessaa gibira karaa kamiin guura yoo kana gubbaan kokkee isa qabde ummanni gibira mindaa argatu kun qarshii kuma takka argata baate 2,000 argata 2,000 sanirraa maaliin bitatee maal dhiisa sini galee so kanaafuu haalli nuti deemaa jirru kun haala biltsiginnaa osoo hin taane haala balatsaguu osoo hin taane balleessu because lubbuu nama keenyaa waan badaa jirtuuf nuti illeen abjuu isaanii balleessutti deemuu qabna jechuudha kana waa hedduu haasoof dhufne sagaleen isla cufamtee jirti dhiifama kanaafuu waaluma turtii kaleessan irraa isin haasoof hin dhufe milkiin galle hedduu nama gammachiisa Washington DC akkasitti ilmi namaa dachii fi samii guute namni takka organize ijoollee Washington DC asumaan galatoomaa isiniin ja'a haalli isin organize itti gootanii nutilleen dhufnee waan kun akka milkaa'u godhuu keessarra waan guddaa dalaydan warreen harka guddaan dhuftan harki xiqqaan dhuftan warreen hirmaattan warreen obbolowwan keessanii sagalee taatan hundi keessanuu galatoomaa warri galtanis baga nagaan galtan warri haftanis amna gaarii isin haa ta'u nagaan galaa isiniin ja'a walitti dachaana yeroo biraa bal'inaanii kanuma akka sagaleetti dhageessan jechuuf hin dhufe nagaan naa tura walitti dachaana maqaa jaalmarroo jedhuun kan bal'inaan beekaman hoogganaan waraana bilisummaa zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa